Jaalburuu Sooboruu asiri guyyaan san sa'a akka malee diinni na wareegu jee mataa isaatiif tarkaanfii akka ajaa'ibaa ifirra fudhatee jechuudha. Ejersoo jeessaatii fi abbaan isaa jeessaa boruu abbaa fi ilmoo guyyaa san walirratti wareegamanii jettu jaallan. Guyyaan san guyyaa seenaa qabu jechuudha. Guyyaa namuu wallaaluu hin dandeenye. Namni karaa nama hin dabarre dhiiga jaallan qabsootiin karaa deemuu hin dandeenye. Osoo Oromoon dilli kun jirtuuti alaabaan keenya Itoophiyaa seentee diinaan hin gawraa'u. Sirna koloniyaalizimii kan dursan irraa eegaltee faajjiin keenya kan ammoo tumsa ta'uu fi qabna alaabaa keenya. Bakka jirtanitti ilmaan Oromoon kan isinin dhaammadhu dhaamsi keenya. Waan nama isinitti maal akka namni isinitti himu hubachuu qabdanii jechuudha. Nama nuun deemuu sayyuu humaata maali qabna bifilee darbate namni kan lubbuu bineelanne leenca lammiif gaachanaa baroota meeqa qabna dhiira dhiigarra martee gumaa baasuuf gadootu boorataa meeqa qabna hanqina maali qabna ani bara dhufaa fi dabraamu yoodhaan ajjeefamna. Ya Faji, Falmata Babo Babo, Isakara wala bumanuga, Mulisa bilisumaka, Balachoro mota zikofa, wala bumadi yakina kata. Jalurjin akuman jalqabarratti je nama hatta hedduu keessa qaxxaamuree akka carraa uummatee nu jidduutti argame. Silaa nama warreen jaallan wareegaman san keessaa tokko jechuudha. Lubbuusii rabbummaatu hin du'in jeeni nu jidduutti argamte jechuudha. Isillee waa'ee seenaa isii dubbachuun barbaaddu hedduu goonni waa'ee gootota biratti wareegamanii dubbata malee seenaa mataa ofiin dubbatu garuu gaggabaabsee wama xiqqoo wama isin keessa dabarte isiniif akeeka mee baroota isin keessatti qabsaa'aa turte fi haga as keessutti waan isin keessa dabarte gaggabaabsee caalatti isin boodatti dabaluu dandeessi isinii keessa deema. Jaallurjiin bara Oromiyaatti dhalatte isii ijoollee bara 1987tti waraana bilisummaa Oromoo dirree baatti dabalamtee jirti. Yeroon baroota kana tuttuqu mataa keessan keessatti ani gaafa san eessan jira maaliin godhaa jira waan jiru akka yaadattaniin barbaadu. Bara 1987tti dirree bahatti waraana bilisummaa Oromootti dabalamtee jechuudha. San booda osoo leenjii waraanaa guutuu fudhattee qabsoo hidhannoodhaa osoo gaggeessaa jirtu bara 1988tti lola naannawa haroo adii jedhamu irratti humna dargiitti wajjin osoo humna dargiitti lolaa jirtu madootte jecha yeroo jalqabaati. Egaa madootte booda madaa irra ga'e tanaaf wal aanamtee eega xiqqoo wayyootte booda ammas jaallan bosonatti dhiisee biraa dhufe san biraa as hin taa'u jettee yeroo wayyoottu ammas bosonatti jaallan waraana bilisummaa Oromootti dabalamtee jechuudha. Eegas boodas humna wayyaanee naannoo Abiroo keessa sossoo waliin lola guddaa godhame keessatti bara 1991 yeroo lammadaaf ammas madootte jechuudha. Egaa barreen murannoo isiidhatii fi barreen isiin qabsoo itti dabalamte yeroo isiin madootte yeroo isiin ammas madaa sanirraa osoo hin fayyin ammas qabsootti itti dabalamtu kana yaadadhaa wanni isiniin jeef nuti bakka san if keenyee akka laalluuf. Egaa jaallurjiin shamarran gootota Oromoo kan qabsoo hidhannoo hadhooftuu geggeessan kanneen
ar'allee qaama isaanii keessatti rasaasa baadhatanii deeman irraa tokko jechuudha. Jaallurjiin arra nu gidduu teessuun ammallee rasaasni mataa isii kana gara tokkoon ta'ee rasaasa keessa jira jechuudha. Biyya arra keessa jiru tanatti illee keessaa baasuuf laalaniiti yoo si keessaa baafna innee baqaysine waan biraa waan tuqamuuf jecha gaaga'amaa sirra gahaa lubbuudhati dhiisuma wayyajanii dhiisanii nama dhukkubsataa rasaasa wajji jiraatu jecha. Jaallurjiin yeroo dhaabni mootummaa coomsaa keessaa bahee gara Somaaliyaatti dhayxe jechuudha. Kun jechuun osoo madaa qabdu ammas yeroo dhaabni adda bilisummaa Oromoo mootummaa coomsaa keessaa bahu jaallan biroo madoo fi kanaan waliin gara biyya Somaaliyaatti deemtee sanbooda bara 1996 keessa ji'a fulbanaa ammas yeroo madaan isii xiqqoorraa wayyaa'u dirqama fudhattee gara biyya keessatti deebitee jira. Hedduun keenya gaafa 92 san haalli garagaraa mudatee waraana bilisummaa Oromoo mudatee jennaan biyyoota ollootti baqannee karaa adda addaatiin baqannee namni achi garagalee qabsootti deebi'ee hin jiru ala baanee jira namni hedduun. Warreen akka Jaallurjiidhaa immoo jaallan kiyya bosonatti iseen deemu jettee ammas oguu madaansii xiqqoo qooruu bosonatti deebitee jira. Dirqama fudhattee. Sanbooda osoo qabsoorra jirtuu biyya keessatti naannawa burqaadhaatti ammas diina harka buutee jira. Egaa yeroo diina harka wayyaanee buutuu sanbooda waan warri wayyaaneen waraanni wayyaaneedha isii dubartummaa isiitiin irra geessise waan inni nama isinitti himuu miti jecha. Kaampii waraanatti waan mootummaa wayyaaneen Jaallurjii irra geessiste waan namni waltajjii irratti taa'ee aan isinitti himuu danda'u miti. Egaa isii booji'amtee akkasitti dararaa keessa jirtu san waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan naannawa san jiru dhaga'ee wareegama barbaachisu baafnee lubbuu isii baafuu qabnaa jedhanii mooraa diinaa cabsanii Jaallurjii diina harkaa baasanii jechuudha. Egaa miidhaa irra ga'e kanarraa haalan miidhamtee waan turteef jecha magaalaa Hararitti mana ganda namoota sabboontota Oromoo tokkotti kaayamtee achirraa ID dhoksaadhaa tolchanii fi mana wallaansaa naqanii wallaanamuu jalqabdee jira. Osoo achitti wallaanamtuu wallaansi sun gahaa ta'uu dhabnaan ammas achii kaatee karaa magaalaa Dirroo dhuftee jechuun Jibuutiitti akka wallaanamtu geeffamte. Jibuutittis wanti irra ga'e kun waan haalan hamaa dubartummaa isiitiin haalan hamaa ta'eef Jibuutittis wallaanuu dadhabanii tarii Finfinneetti irra wayyaa ta'uu oolu jedhanii gara Finfinneetti akka deebitu rifar godhanii jechuudha. Achirraa ammas dhoksaadhaan gara Finfinneetti Jaallurjiin dhuftee jira. Sabboontonni Oromoodhaa ammas kaardii dhoksaa baasanii mana hospitaala dhoksaa keessatti warreen irra lubbuun jiran Jaal Shaatoonfaan, Jaal Abdallaa Suleefaan kaardii dhoksaa baasanii mana wallaansaa guddaa neqanii jiru. Achitti wallaanamaa turtee dhoggaa xiqqoo iyyoottu ammas osoo akka gaariittuun fayyin ani taa'u ammas jaallan kiyya birattan deebi'aa ta'e kaatee ammas gara baatiin waraana bilisummaa Oromootti deebitee jira. Mee ilaalaa
murannoo shamarran Oromoodhaa qaban gootummaa isaanii laala. Egaa ammas bosona deebitee osoo qabsoorra jirtu waan jaallan mataawaniif nyaata galaa barbaadamas osoo deemtuu ammas harka diinaa buutee ammas. Harka diinaa buutee naannoo burqaatti harka diinaa eega buuteen booda manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararaa hangana hin jaamne irratti geessisaa bara 8 mana hidhaa keessa turte jechuudha. Mana hidhaa kaanirraa misraaqessi bakka jaamutti naannoo magaalaa Hararitti akkasumattis hawsiin bakka jaamutti baddannoodhatti naannoo kanatti kaampii waraanaatti bakka adda addaatti hidhanii nama rakkisaa turanii san hunda keessaa dabartee lubbuun jiraattee har'a nu gidduu jirti jechuudha. Egaa Jaallurjiin mataa isii qofaanii miti kan qabsaa'aa turte maatii guutuutti dhabde. Obboleeyyan isii, abbaa isii kun hundi warra qabsoof wareegamee jiran. Bilisummaa barbaada kun hundinuu kan shamarran Oromoo kanarra gahe. Uummata gabroome san yoo waa isaaniif buufne jechaadhaaf bosona Oromiyaatti duudanii rakkoo kanaa kana keessa dabaranii qabsoo hadhootu tana geggeessanii jechuudha. Seenaa tokkoon isitti ammas waan gabaabduu. Jaallurjiin ijoollummaadhaan haadha isii bira deemtee haadha isii argaan wattuu waliin beekan. Isiitu hidhaa jiraa jechaa dhageenyaan haati garaa dhalee mana hidhatti isii ilaaluudhaatti dhufte. Jirtii jettee gaafattee isuma tana gaafattee oguutti fidan yeroo isiin haadha hammachuudhaaf itti deemtu kan waardiyaan mana hidhaa san tiissu haadha san dha'ee uffisee jira. Mataa madeessee hojiin kufnaan nama waraanaatti of qabuu dadhabdee waardichuma sanuu qabdee qawwee irraa fudhachuuf tattaafattee qabsoo tana keessa qawween ammas dhukaatee harkasii kana madeessitee jira. Mana hidhatti haati isii sun akkasitti osoo waliin gaafatin isii gara mana hidhaadhaa deemsanii jechuudha. Mana dukkanaa keessatti isii ammas gad deebisanii haadha san ammoo fidanii ammas isiis mana dukkanaa san keessatti isii waliin ol seensisanii jechuudha. Isii biratti waliin beekanii dukkana keessatti ati eenyu jedhanii wal gaafatanii haadha isii dhalte mana dukkanaa hidhaa tokko keessa waliin ta'anii. Gidiraan akkanaa kun Oromoorra kan ga'u jaallan kun murannoon kan qabsaa'aniif bilisummaa barbaadu. Silaa abashummaa takkaa'uu Itoophiyummaa kan barbaannu taate barba'aa tumaa ajjeechaa nuti Oromoonni baadhatan kana sabni biraatis silaan waliin qooddatami dire. Jaallurjiin nama waan akkanaa keessa dabree gootota Oromoodhaa kan bombiin facaaftee qaama isaanii guurtee uga keessa kaayyattee maaliif koodii waraanatti jaalli kee yoo si biraa kufe jaalala iftee biraan baqatu. Yoo qaamni isaa ciramellee qaama isaa san fuutee jaallan birootti geessisa malee warra akkasitti qaama jaallan ciramanii fuudhee jaallan duuba jiranitti geessaa ture keessaa tokko. Waa'ee shamarran wagoodhaa waa hedduu jaamuu danda'a. Bara dabree jaalala asliituun waliin ture waa qabdan. Jaalala asliinis gootummaa waan garaagaraa waan keessa dabarsitee nu himaa turte jechuudha. Har'as karaa fagoo kana dhuftee Jaallurjiin nu jidda argamuu isiitiif hedduu boona nutti dhagama jechuudha. Meeroo takka akkanaadha.
Seenaan qabsoo bara dheeraa shamarran godhan kan amma nama haga nama dubbadhe kana qofaa miti. Waa hedduu silaa arra jaallurjiin ammallee biyya jirtu tanatti nama carraaqee waan danda'e waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatu jechuudha. Nama silaa gaaddisa taa'ee wal'aanamuu qabu malee dubartoonni Oromoodhaa akkanaa kun nama hancabbii keessa deemee rakkatee ammallee qabsootiin isu ta'uu irraan ture. Garuu Oromoo ta'utu kana nu godhe. Waa hundaafuu waan hafee fi jaallan isii biratti wareegaman waan akka Oromootti akka shamarran Oromootti keessa dabartee waan akka isumarraa dhageenyaa galatooma. Ani duraan dursee kana keessa dabruuni tokkoffaa duraatiif Oromoo ta'uu biyyaa fi lammaffaa immoo saba nama gabroome ta'uu biyya malee kan naga kaasee sadarkaa sanarraan na ba'uu danda'e an arra jiraadhee isinii wajjin fuula keessan dura taa'ee hawaasa meeqa keessattis waa hedduu dabarsuun jiraadhee tiyyoosoon ta'in jaallan kalee dhaamsa lafa duukaa yansan arrallee jiraadhee tokkoffaa duraatiif guyyaa gootota osoo miseensa bilisummaa Oromoo osoo hin yeroo sana keessatti ijoollee tokkoffaa guduraa gaafa addi bilisummaa Oromoo guyyaa gootota lama kaayu guyyaa duraarraa akka hawwisootti nuti ijoollee ganda keessaa guuramnee hawwisoota irratti guyyaa sana dhiyeessine jechuudha. ABO jechuun lafee uummata Oromoo jechuun ABO jechuun faajjii uummata Oromoo jechuudha. Kanaafi nuti osoo Oromoon jirru dhiiga keenyaan alagaaf akka dhaadamne immoo tokkoon keenya Oromummaa keenya gadi fageessinee kan wal hubachiisnu dirqama immoo kan wal nu gaafachiifne jechuudha. Seenaa jaallan dabree keessaa seenaa tokko isinii bu'a. Ani yeroo hedduu waa'ee seenaa kiyya na gaafachaa turan takka hin himne jechuudha. Maaliifin hima? Eenyuttiin hima? Eenyuufin hojjedhe? Oromummaa kiyyaaf hin hojjedhe. Takkaammoo obboleeyyan kiyyallee hin dubbanne nillee hin dubbanne. Maaliifin eenyuuf dirqama mataa isaati? Haati kiyyaas dirqama mataa isii, obboleessi kiyyaas dirqama mataa isaati raawwataa jechuudha. Hojjallatees dantaa isaatiif jallata. Seenaa isaa balleessa, Oromummaa isaa balleessa, maqaa isaa bada maqaa kiyya baduu hin danda'u jechuudha. Maaliif saba jalatti galeessanitti illee kabajaa irraa hin qabu jechuudha, biratti illee kabajaa hin qabu jechuudha. Duuba jaallan nuti hoogganoota meeqa dhabnee qabsoota irratti eenyu fidamne saba isaaniitiif seenaa jaalburuu isoo boruu bara 1995 fi 5 keessa ba'e. Gaafas ani mana yaalaa irraa baheetiin mee seenaa isaa keessaa mana yaalaa irraa baheetiin yeroodhaaf isa bira ture waraqaan daddaffitti diidamijaa jaal attoomsaa kumsaa biraan dhufee jaal attoomsaa biraa daddaffitti natti dhufteetiin jaallan miila kiyya lamaan na diriirsanii miila kiyya lamaaniin gaangee irra taa'uu waan hin dandeenyeef akka wasaasaatti narra hidhaniitiin bakkaan gaangee dadhabees namni qonyee irratti hin nageessi jechuudha koora. Anaa torbaan tokko jaalli na biratti wareegame jechuudha. Jaalburuu isoo boruu akkaataa inni itti wareegame takkaa adda bilisummaa Oromoo keessatti namni hangas lolchiisee hin beeku jechuudha. Jaalli jaakkeeta birraa baaseeti T-shirtii alaabaa haa mul'atu jee T-shirtii alaabaa ni lole T-shirtii adii ni lole jaalburuu isoo. Jaalburuu isoo ijoolleen mooraa marsiteeti akka inni bahuu ni danda'a. Jaallan bardiinni miila lama qabaa harka lama qabaa lubbuu takka qabaa wahi lubbuu afur qabaa hiijeeni jechuudha. Maali jaalburuu isoo? Jaalgalaasaa jilboo hayyuu durummaa isarra haayiti deemi. Maalitti ilaalama? Hayyuu duratti ilaalama. Lolli inni guyyaa san qooda keessaa fudhate fayyaan qabu buseen akka malee nyaatteeti naannoo san mirqaana inni lola san keessatti mirqaane lolli daqiiqaa 30 lolli deeme jechuun lola akkam jabaate jechuudha. Lolli sa'a takkaa fi cinaa deeme jechuudha lolli isaa. Siyyee Xahaay Abrahaa Suyuu
hayyoota Tigreedhaa tokko maqaan isaanii jalaa badee walitti qabee harka isaatiin girnoof isaanii irraa fuudhee jara sadee walirra kaa'eeti girnoof isaatiin walirra kaa'e. Qawwee 38 lola seeneeti hanga waraanni bilisummaa Oromoodhaa lola dhaabutti jaalburuu isoo humna shoorarkeessee qawwee 38 harka isaatiin lakkaawee nama itti godhee gaangee diinaa gaangee 25 fi'inaaf naannoo san dhufte ibidda fudhattee irraa fuudhee jaallanii wajji hanga ibiddi deemu fe'ee jaallan meeshaa sana asiin dabarsaa jeeti meeshaa san dabartee jechuudha. Gad deebi'ee jaalburuus yeroo san keessatti harkaa dhoomee jira lola deebi'ee jechuun ibidda keessatti deebi'ee jechuun jaalburuusoo. Jaalguddataa Fayyisaadhaa kan yeroo san keessatti naannoo san keessatti yeroo gabaabaadhaaf barreessaadhaaf achi jiru osoo diina rasaasa ittiin dhawin Tigree nama 8 akkamittiin ani rasaasa diinatti dhawa jee harkaan qaqqabee tiishatti isiitiin Tigree morma walitti hidhee fidee jaalburuusoo bira kaa'e. Jaara jala bira fiduu reetiif niin gaddaa jee achi deebi'ee kararola. Jaalburuusoo akka nuti hin godhin hin qabnu maayyii isaa Tigreen helikopteriin fiddeeti naannoo Huuseetii fi Mayyuu jidduutti Tigree buuftee jechuudha. Humna zoonii burqaatiin ganneeqeeti fi keessaa humna ol garagalchitee harolli asii deemuu Tigreen fi isiitiif waraana seetee wal fixu jirti jechuudha maddii lamadha. Humni teenya yeeyyii fi guchii fi gaacheenni jidduu tanaa dhukkee haasanii jechuudha. Jaalburuusoo boruu asrii guyyaan san sa'a akka malee diinni na wareegu jee mataa isaatiif tarkaanfii akka ajaa'ibaa ifirra fudhatee jechuudha. Ejersoo jeessaatii fi abbaan isaa jeessaa boruu abbaa fi ilmoo guyyaa san walirratti wareegamanii jettu jaallan. Guyyaan san guyyaa seenaa qabu jechuudha. Jaallan meeqa kan qabsoo kanarratti akka maletti jaal ol qabduu sabaa ani maqaa ol qabduu sabaa jaalatii jarraa hin fudhadhe jechuudha. Jaal ol qabduu sabaa seenaa naayattuu ilmoo amata 30 amata 20 fi takkaati jechuudha. Mukarra baateeti diina shoorarkeessitee haadha isii ajjeesanii abbaa isii ajjeesanii cidha irratti manatti ol seentee Tigree boombii itti facaaftee ol qabduu sabaa dhiiga abbaa kafaltee dhiiga haadhaa dhiiga ilmaan Oromoo kafalteeti irra deemtee Tigreen hogguu anfaritte mukarra bahee gurnoof itti naqee jechuudha. Cootana gurnoof hin dhawee jechuudha. Yeroo san keessatti yeroonis galgala sa'aan adda baatee jirti. Jaalati osoo diiniin argin anaatu hangaan isii shorroysee hangaan isii shorroysee osoo isii awwaalu jiruuti bariin na baritee jechuudha. Akkana yaadiin isii awwaalee naannoo calanqootti ana isii awwaale kan nam tokko wajjin adda ba'ii osoo waraaba isin irratti as deemuuti xirracha adda qabee xirrachaan keessa seenee qaama hijaawumanii adda baasee jaalol qabdu sabaa awwaalee akkasitti mallattoolee irra godhee biraa deeme jedhu. Summaadha gaafiin ijoolleen gaafachaa jirtu gaafiin ijoolleedha gaafii abbaan biyyaa gaafatu dimshaashumatti gaafiin birmadummaa biyyaatii dhiigaan malee hin deebitu roga hundaa biriinsaa barayyuu booyuun qofaa karaa cabdee na yaabtu. Lallabii lola labsii dabarsi dhiira guyyaa murtiidhaa dhawwaaqii dhageessisi tutta duriin girgariin dhageessaa ni gartaa lallabii dhageessisi biyya abbaan qabne seeteeti fadhii doonnu laallattee yartuun nu kaadhimatte asirratti raawwattu hoyyobbeessi bobbaasii dhiigaan dhiigagee baasi. Kotee bulaa jabaadhuu gaafii mirgaa bineensi eeboon keetuu qawweedhaa akka aadaa kee duriitti hiitadhuutiitti dabsi machaan keetuu qawweedhaa chillaa ifadhuutti darbi itti butii gochumaa si facaasi gumaa jalii calaqqoo fi harma buraa aanolee kanuma keessa baasi. Gurgurruunis bambiidhaa buqqaafadhuutti dhoosi akkasumalee jiilanii qooda siif hin kaayani
ija diimtuu garsiisii gamroonfata kolaasii oromiyaa raayaasii. Abaa'oo jechuun urjii uummata Oromoo jechuudha jechuudha akka hubannutti. Kallacha jechuun ji'a goobana uummata Oromoo jechuudha jechuudha. Urjii samii namni anillee maqaa kana achumarraa hin asfirradhee isa baraagoodha. Maal seetan abaa'oo hojjannee urjii samii kana namni guuree fixuu hin danda'u jechuudha. Yoom rabbi biraa rabbii samii kana lafa qabuuse malee. Abaa'oo jechuun akkasii jechuudha. Abbaan fedhii abaa'oo kuwa bobbee abaa'oo irraa waan takka fuudhuu hin danda'u. Abaa'oo jechuun dhiiga ilmaan Oromoo jechuudha. Abaa'oo jechuun lafaa lafee uummata Oromoo jechuun abaa'oo jechuun faajii uummata Oromoo jechuudha. Kanaafii nuti osoo Oromoon jirru dhiiga keenyaan aragaaf akka dhaalamne immoo tokko tokkoon keenya Oromummaa keenya gadi fageessinee kan wal hubachiisnu dirqama immoo kan wal nun gaafachiifnee jechuudha. Seenaa jaallan dabree keessaa seenaa tokko tokko isinii tuqa. Ani yeroo hedduu waa'ee seenaa kiyya nagaafachaa turan takka hin himne jechuudha. Maaliifiin hima? Eenyuttiin hima? Eenyuufiin hojjedha? Oromummaa kiyyaafin hojjedha. Takka ammoo obboleeyyan kiyyallee hin dubbanne nillee hin dubbanne. Maaliifiin eenyuuf dirqama mataa isaa? Haati kiyyaa dirqama mataa isii. Obboleessi kiyyaa dirqama mataa isaati raawwataa jechuudha. Hojjellatees dantaa isaatiif jallata. Seenaa isaa baddeessa Oromummaa isaa baddeessa. Maqaa isaa bada maqaa kiyya baduu hin danda'u jechuudha. Maaliif saba jalatti galeessanitti illee kabajaa irraan qabu jechuudha. Biratti illee kabajaa qabu jechuudha. Qabsoon keenya kilaash tokkoonii kilaash jaha boojiyaa kilaash san qawwee takkaatu qawwee lama qawwee sadii ta'ee jaallan sadarkaa addi bilisummaa Oromoo takka ammoo uummanni Oromoodha. Alaabaa isaatii fi faajjii isaa faajjiin isaanii dhiiga isaaniitiin mallatteeffamtee addunyaallee nu beekee diinni keenyallee daangaa keenya amane alaabaan tun Oromooti faajjiin tun qabeenya Oromootii fi lafaa lafee ilmaan Oromooti beektee itti amantee ittiin nu gabroomsaa jirtu dhiiga isaaniitiin waan dhufte jecha guyyaalee akkanaa guyyaa gartee bakka fagoo jiraannellee guyyaa dirqama guyyaa kun akka guyyaa dirqama nu gaafachiifne ta'e guyyaa kana guyyaa seena qabeessa akkaataan itti yaadachuu dandeenyu guyyaa duriin adda gooneeti yaadachuu dandeenya jechuudha. Seenaan dhiigaan dhufte malee seenaan karaan hin dhufne. Qabsoon karaan dhufte hin jirtu qabsoon dhiigaan dhufte. Dhiiga jaallan kanaa eenyutti gurguruuf dhiirti gadi hin baatu osoo Oromoon isin babbareedoon kun jirtan. Qabsoon keenya isarra jiru. Maaf qeerroo cinaa hin dhaabbanne. Maaf wal hin jabeessine. Akka dhaabaatti warri kalee qabsootan hoogganaa ture. Arraas uummata Oromoodhaa diinaaf saaxil baasuudhaaf sochiin isaan godhan tun tan gartee isaan gaddisiiftu malee nuti tan nu jabeessitu jennee yaadna. Haala dhufuu danda'a Oromoon babarachuu qabdi jechuudha. Haala dhufaa dabraa jala deemuu hin qabnu. Jaallan qabsiisaan fuudhaa kanaa miti. Jaallan qabsoo bakka nuti itti dhaabne irraa fuudhaa nu jaan malee jaallan deemaa gatiidhaan nu gurguradhaan nu hin jennu. Irbuun kaleessaa san ammoo garuu abaarsa taate akka eenyuttuu argamuu jiraattu warra kaleessa irbuur seene san hunda gaafatama jala seenuuf jiraatanii jechuudha. Nuti alaabaan keenya dhiiga ilmaan keenyaa dhiiga obboleeyyan keenyaati. Eenyu gaggeessuudhaaf mootummaa Itoophiyaatti wajjin qooda fudhachuu qabdi alaabaan keenya. Eenyu gaafachuu qaba. Oromoo taatanii alaabaa keenya akkamitti gaggeessitan? Akkamitti alaabaa keenya argaatan? Eenyu Oromoo bilisoomse? Alaabaan dhiiga namaatiin dhufte. Faajjiin lafaa lafee ilmaan Oromootiin dhufte. Eenyuuf ergisaa taati alaabaan Oromoo? Addi bilisummaa Oromoo lafee fi hundaa hundee uummata Oromoo ta'uu isii diinni keenyallee akka mirkaneeffatu ni beekaa jechuudha. Nuti sana isaanii hin jennu diinni immoo isaanii jechuuf jiraataa jechuudha. Seenaan uummata Oromoo boru immoo isaan gaafachuuf jiraatti jechuudha. Ani yaadadha jaaldii maana ga'u bara 1986 keessa wajjin hin deemne kutaa dhihaa wajjin deemne. Jaallan namni waan garaa qabu baafatee waan ijoollummaa namni hin wallaalu
agaruu isaan keessa turti ni dhokatte maattu isaan keessa qaqqabe haqa uummanni Oromoo qabuu fi dhugaa qabsoo uummata Oromoo tana keessa jirutu rakkoo isaanii ol baafachuu isaan dhorke. Dhugaan kun dhodhoohee garuu ala isaan baase. Kan arra nama isin gammachiisuu qabu qabsoo uummata qabsaa'oota walabate kan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti duraa duubaan rakkoo isaan dura jirtu ka aadaa Oromootti furachuu jiru kana ilaaluu qabna kan ittillee gammaduu qabna furmaanni isaaniitillee akka yeroo gabaabaa keessatti nuu xumuramu akkuma jaallarree gaafatanitti nutillee irratti abdii qabaachuu qabna kanaan ammoo isaanillee jajjabeessuu qabna. Furmaanni kan kana hundaa furmaata ta'uu danda'u qabsoo hidhannooti. Kan kana hunda nu kabachiisuu danda'u qabsoo hidhannooti. Qabsoo hidhannoo jabaachuu qabna. Dhaaba keenya dhaaba adda bilisummaa Oromoo jabeessuu qabna. Akka dhaabni kun duratti deemu godhuu danda'u nuyi ilmaan Oromoodha. Qabxiidhaan ibsaa jannoo tarkaanfii tokko fuulduraatiif mataa keenya irratti yoo kan fudhanne wareega biraatiif illee qophaa'uu dandeenya jechuudha. Yaadannoo qofa yaadachuu osoo ta'e waan dirqamni barbaadu qofaan bira dhaabbachuu qabna. Qabsoo hidhannoo jabeessuu qabna. Takkittiin walitti himuu qabnu kan akka dirqamaatti dirqamni mataa keenya irra jiru aardallee borullee dhiiga jaallan qabsootiin namni karaa nama hin dabarre dhiiga jaallan qabsootiin karaa darbuu hin danda'an. Osoo Oromoon dilli kun jirtuuti alaabaan keenya Itoophiyaa seentee diinaan hin gabroomtu. Nuti Oromoon osoo jirru alaabaa keenya falmachuu qabna. Faajjiin keenya eenyummaa ilmaan Oromoo taatee argamuu qabdi malee jalee diinaa taatee namaa gad jiraachuu qabdu. Alaabaan adda bilisummaa Oromoodhaan dhiiga lafaa dafee abbootii keenya kan gaafa sirna gadaarraa eegalee ilaa caasaa addi bilisummaa Oromootti ijaaramee tartiiba isaatiin OLF itti mallatteeffame dhiiga lafaa dafee warra abbootii keenya sirna isaanii sirna koloniyaalizimii kan dursan irraa eegalteeti faajjiin keenya kan ammoo tumsa ta'uu fi qabna alaabaa keenya. Bakka jirtanitti ilmaan Oromoon kan isinin dhaammadhu dhaamsi keenya waan nama isinitti maal akka namni isinitti himu hubachuu qabdanii jechuudha. Akka galaanaa nama jala deemuun namaa gad akka nama godhu akka galaanaa hubannoo takka malee nama jala deemuun nama humaan beekne akka nama godhu. Oromoon beekaa qabdi hayyuu qabdi hayyuu keenyaa fi beekaa keenya hoo dogongorte jennee dhugaa itti himuu qabna waltajjii isin yaaman irratti. Seenaan amma adareen biyya keenya keessatti Oromiyaa keessa jirti. Addi bilisummaa Oromoo karoora isaa keessatti sagantaa siyaasaa keessatti waa hunda fixee lafa kaa'e. Har'a garuu sabaa sablammoonni har'a qoqqotanii biyya keessaa ol baasan tumsa haaree uummata Oromoo irratti duula umrii qabne bobbaasuudha malee uummanni Oromoo fi gabbahee dhugatu alagaa mana keessatti sabaa sablammoota booroo isaa dhagalcha. Ifi ala galee muka jala irraa galee jirtu. Oromoon jaalala namaa qabdi Oromoon jaalatamtuudha. Akkas taate immoo diinni keenyallee itti amana. Osoo Oromoon nama jibbu taate diinni dhufaa dabraallee biyya keenya irratti waaree jiraatee abbaa manaa gadi hin baasu. Warreen haala kanaaf kaabbaa cubbuu kaayatanii deeman seenaan ilmaan Oromootis itti gaafachuuf jiran galatoomaa. Oromiyaan ni bilisoomti.